simbirtuu. Guraan ala digdamii lama bara 2018 akkamitti dhaggeeffattoota keenya kun torbeetti guyyaa kamisaa akka dhiyaatu qophii raadiyoo simbirtuuti. Har'a kan qabnu oduu fi qophii imalaati. Oduun keenya irraa guutummaa guutuutti biyya keessatti xiyyeeffata. Qophii imalaan keenyaas haala mana hidhaa Itoophiyaa keessaa nama hidhaatii bahe tokko dubbisneerra. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti dabarra. Koreen giddu galaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dura taa'aa dhaabichaa duraanii gara itti aanaatti buusee itti aanaa duraanii immoo bakka irraa kaase. Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabichaa haaraatii jedhee muudee ka'e har'a. Koreen giddu galaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo akka jedhetti obbo Lammaa Magarsaa itti aanaa fi Dr. Abiy Ahmed immoo dura taa'aa kan godhaman fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu keessatti qooda waanta qabaatuufidha. Filannoon amma godhame kun sagalee guutuun mirkanaa'uu kan dheere oduun koree giddu galaa dhaaba dhaadheewoo keessaa bahe haaromsa eegalame mirkaneessuu keessatti miseensii fi deeggartoonni dhaaba isaanii akkasumas immoo uummanni Oromoo fi impaayiriitti amanaa nuu fudhadhaatii nu tumsaas jechuun gaafataniiru. Dr. Warqinee Gabayyoo itti aanaa dhaabichaa kan turan bakka isaaniirraa ka'aniiru. Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa obbo Lammaa Magarsaa immoo itti aanaa akka ta'uuf jiran keessa qaata dubbatamaa ture. Obbo Lammaa Magarsaa pirezidantii Oromiyaa ta'anii akka itti fufanii fi yookaan akka irraa ka'an koreen giddu galaa kun hin eerre. Bakka Dr. Abiy Ahmed bu'ee kan waajjira giddu galaa dhaadheewoo eenyu akka hoogganus hin dhagahamne. Obbo Lammaa gadi buusanii Dr. Abiy dura taa'aa taasisuun kun Dr. Abiy miseensa mana marii bakka buutota Itoophiyaa waan ta'aniif yeroo ammaa kana wal dorgommii muummicha ministeeraaf dhaabbilee arfan miseensota adda waa'ee ta'an jidduu jiru mo'achuudhaaf tooftaa haaraa dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo baafatedha jechuun kan ija gaariin ilaalan jiru. Gariin immoo obbo Lammaan adda bilisummaa uummata Tigraayitiin waanta hin fedhamneef ajaja dhaadheewwaatti darbeen bakka isaaniirraa kan kaafamanidha jedhu. Itoophiyaan komaandi poostii jalatti godinoota 8 jalatti qoodamtee waraanaan buluuf jirti yoo xiqqaate baatiilee 6 as deeman kanaaf. Walitti qabaan komaandi poostii fi ministeerri waraanaa Siraaj Fargeessaa roobii kaleessaa akka jedhanitti labsii yeroo muddamaa baatii 6 hojiirra oolu kana dhugoomsuudhaaf biyyattiin godinoota 8tti hiramte humnoota nageenyaatiin hojiirra oola. Labsiin yeroo muddamaa kun kan dhorku waanta hedduuf keessaa qaba. Isaan keessaa hayyama malee hiriira bahuun dhorkaadha. Hojiirra hafuunis akkasuma. Pirezidantiilee naannolee dabalatee dubbii himtoonnii fi caasaaleen mootummaa fi akkas bulchiinsaa gubbaarraa hanga dakaatti jiran kamiyyuu dhimma nageenyaan wal qabatee kan naannoo isaanii keessatti raawwatamu tokko dubbachuu yookaan immoo yaada irratti kennuun hin danda'an. Namni kamuu labsii komaandi poostii kanarratti yaada kennuu hin danda'u. Komaandi poostiin yuunivarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu fi fudhachiisuu danda'a. Komaandi poostiin barbaachisaa ta'ee argamnaan yeroo fedhetti namoota irratti tarkaanfii fedhe fudhachuu danda'a. Komaandi poostiin ajaja mana murtee malee namootaa fi qabeenya isaanii akkasumas mana isaanii yeroo fedhetti sakatta'uu danda'a jedha. Kana malees labsiin yeroo muddamaa bahe kun namoonni kamuu labsichaa fi tarkaanfii komaandi poostiin kan fudhatu irratti yaada kennuu hin danda'u kan jedhu mirga miseensota caffee biyyattiillee heeraan kan qaban kan uggurudha jedhama. Seeraa fi heeraan aangoo naannoleen qabanis kan cabsedha jedhu taajjabdoonni hedduun. Kun hundaa ji'oota 6 dhufu keessatti guutummaa Oromiyaa keessatti akkasumas bakkoota tokko naannoo Amaaraatti namoota jumlaadhaan fixuu zaliiluu fi hidhuuf seera waraanaan bulchuun abbaan irree baafatedha jedhu hedduun isaanii. Ameerikaa, Jarmanii, Ingilizii fi Neezerlaand akkasumas gamtaan Awurooppaa labsii kana qaata balaaleffatani. Namoonni miseensa komaandi poostii kanaa ta'anii hoogganan immoo cufti isaanii waraana biyyoolessaarraa, humna tikaa biyyoolessaa fi poolisii federaalaarraa kan walitti qabaman hoggaa ta'u dhalootaanis Tigrootaa fi namoota tokko uummattoota kibbaarraa kan walitti qabamanidha jedhame.
Hooggantoonni Koongireesii Federaala Oromoo mana hidhaa Itoophiyaa keessaatii bahan godinoota Oromiyaa adda addaarra deemanii galatoomaa jechuudhaaf akka jiran dhagahame. Labsiin komaandi poostii garuu gufuutti ta'uu hin oolu. Engadda gariin jalduutti uummanni hedduun bahee kan isaan simate yeroo ta'u, amma immoo gara Naqamteetti imaluudhaaf karoorfatanii jiru jedha oduun bahaa jiru. Isaan simachuudhaaf uummanni fi qeerroon bilisummaa Oromoo godinoota dhiyaa hojii eegaluutu dhagahamaa jira. Waraanni waan kana isaaniif hayyamaa inni jedhu garuu kan fakkaatu miti jedhudha taajjabdoonni. Ta'us labsichi sichi caffeen biyyattii taa'ee hanga raggaasisutti socho'uu ni malu kan jedhus yaanni numa jira. Dhumarratti galii Itoophiyaan daawwattoota alarraa yookaan immoo tuuristii irraatii argattu bara kana keessa sababa nageenyi hin jirreen akka malee hir'ate jedhame. Fooramiin dinagdee addunyaa dhiyeenya kana akka jedhetti yeroo ammaa kana alarraatii namoonni gara Itoophiyaa deemanii giddu galaan kan guyyoota 7 biyyattii sana keessa bulan hin jirani. Kan gara biyyattii amma deeman abbootii qabeenyaa addunyaa yookaan immoo qondaalota siyaasaa yookaan dhaabbilee gargaarsaa adda addaati. Isaan kun immoo yoo cime guyyaa 3 kan hin caalle bulu. Kanaaf galii isheen industirii kanarratti argattu ji'a jaatti doolaarii Ameerikaa miiliyoona 400 fi miiliyoona 40 hin caalu jedhe. Itoophiyaanis fooramicha irratti baatii 6 keessatti doolaarii Ameerikaa biiliyoona 1 fi miiliyoona 800 argadha jettee yaaddee akka ture garuu immoo amma miiliyoona 400 fi miiliyoona 44 akka hin caalle amantee fudhatteetti. Fooramichi daawwattoonni gara Itoophiyaa deeman yeroo ammaa kana guyyoota 2 hanga 3 caalaa hin bulanii yeroo jedhu Itoophiyaan immoo lakkii torbee tokko buluu jiddu galeessaan jette. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii malatti dabarra. Oromoota mana hidhaa Itoophiyaa dhiphoo keessa isa gara bal'aatti gadi bahan guutuu Oromiyaatti uummanni bahee simataa ture jiras yeroo ammaa kana. Wal gurmeessuudhaan fardaan konkolaataa akaakuu garagaraan lafoodhaan bahanii eechisaa walitti boohaa warra hafes immoo akkuma isaan kanaa bahan gaafachaa dhaamsas waliif dabarsaa jaalala dhugaa Oromummaa waliif mul'isaa xiiqii fi onneetiin injifannoo qeerroo fi uummataatiin argame dhandhamaa garagalii waaraa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti imala taasisan akka itti fufuu qaban wal jajjabeessaa turan yeroo simannaa kana taasisan jechuudha. Warri hidhaman kunneen mana hidhaa Impaaritii keessatti zaliila hedduun akka isaan irra gahu dhagahamaa ture bal'inaatiin.
Isaan keessaa yuunivarsiitii Finfinneerraa kan qabamtee yeroo lama hidhamtee turte yeroo gabaabaadhaaf keessummaa keenya taasifanneerra har'a qophii imalaa keessatti. Shamarree Caaltuu Taakkalaa jedhamti. Maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin dura ganna 12 seera irratti murame achi keessaa waggaa 8 hidhamtee kan baate erga baatee ammas yeroo lammaffaa kan hidhamtee turtedha. Baga mana hidhaa dhiphaa sana keessaa baatee ergan jedheeni booda haala hidhamni kee maal fakkaatamee natti himi jedheen ture. Wixata darbe uummanni aanaa Jimmaa Gannatii fi Horroo Haratoo fi Shaambutti bahanii simannaa ho'aa hidhamtoota 15f erga taasisanii booda weetan ishee dubbise akkana jette. An jalqaba waggaa 8 hidhamee ta'ee ji'a 8 ture deemtee immoo amma ji'a 11 hidhamee bade. Ammaa kana maaf si qabani? Amma Sudaan deemaan ture Eertiraa biyya Adda Bilisummaa Oromoo fudhachuuf deemaa jirti jedhanii. Ragaan sirratti argamee jira ammaa kana? Ragaan homtuu jiru nama himachuuf ragaan hin barbaachisu. Ragaanis himannaanis hundumtuu isaan waan ta'eef. Amma akkamitti si baasanii murtee argattee murtee kee fixxee baate moo si haqanii mannaa sana si dhiisanii? Waggaan 12 natti murtaa'ee 8 hidhamee bade. Isa lammaffaa kana moo musa duraa? Isa dura. Isa lammaffaa kana immoo tombee lamarra jiru himannaan addaan citee bade. Isa duraas waa'ee abaaboo wal qabataa kan waggaa 8 hidhamte sana? Ati barattuu turte miti waggaa siidhaan? Manadhaa keessatti akkam ture qabannaan shamarranii Caaltuu? Ati yeroo baay'ee hidhamtee maqaan kee hedduu kakka'aa ture biyya alaa kana biyya keessattis. Qabannaan isiniif godhamu manadhaa keessatti akkamii? Qorannoon fa'aa? Qabannaan hidhamtoota fidaataa baay'ee suukaneessaa. Baay'ee addatti hidhamaasa kanarraati addatti ilaalamna turre. Maatiin illee akka warra kaanitti hin argu. Maatiin illee erga hundumtuu wal argee fixee wal argee maatiin warri kaan hidhamtoonni akka sa'aatii hin galan erga maatii argatti fixanii ba'anii booddee muuduu maatiin sa'aatii jaarratti eegee sa'aatii jaaf 20 akka caccabee jechuudha. Sa'aatii jaafii hambata barbaachuu jedhama garuu irraa xiqqee daqiiqaa 20 duwwaa maatii asosiifna turre. Anniyyuu piraayitiin otoo hin jiraatiin poolisiin afaan Oromoo dandeessu, afaan Amaariffaa dandeessu, afaan Tikrinya hundumaa akka nuti afaan dubbannutti nu biratti ramadamanii osoo isaan dhaggeeffachaa jiranii akka bilisa kaan illee sanaa ta'e maatii arganna turre keessatti addatti hidhamna addatti ilaalamna ture. Baay'ee suukaneessaa ture. Nama reebuun roorrisuun shamarranitti jira manadhaa sana keessa? Dubartootas dhiiras reebuuf dararuun maakalaawwitti malee qaallittiitti namuu danda'ama. Maakalaawwitti akkasii godhaniiru garuu? Maakalaawwi immoo namni hundumtuu akkuma himachaa jiru mana dukkanaatti illee nama hidhu kaateenaatiin nama hidhu dubartii yoo taate immoo wayyaa sirraa baasanii paantiitiin duwwaa teessee akka salphattuuf nama salphisanii nama qoratu. Leenis jira bukuttaanis jira. Isaan ammaa kana dhiyeenya kana ji'a jaama waan ta'e sitti murteessaniiru mana murtiin seera cabsitee siin jedhamee maaltu ta'e waa'ee sanaa? Ana too ragaan tokkoyyuu narra hin jiraatu. Ragaan namaas ragaan waqaa osoo narra hin jiraatiin manni murtii ragaa ittisaa qopheeffachuu na jennaan. Ani immoo ragaa maalirratti dhibbeen ta'een ragaa ittisaa qopheeffachuu danda'a. Ani ragaan kun ragaan jaraati jecha ani kenne. Jechi ani kenne immoo Sudaaniin akka hin deemu kenne. Isaan immoo Eertiraa deemtaatti na himatan. Ani akka Eertiraan deemne jecha korrasiiseera. Maal jennee maal akkam gooneetu ofirraa ittisuu dandeenya jee abajeen gaafa eeggaddattu. Isa booddee jecha kee irratti akkas Eertiraan deemin jennee moona jee akka haaraatti gaafa na gaafatu. Ani immoo osoo hin dubbishin immoo nama gaafachuu hin dandeessanii. Jalqabayyuu mana murtii ni adeega. Biraatii ani haqa eegee dhufne haqa eegee si dhufuu hundi keessan waan gosa tokko taataniif jennaan. Miseensa yaadee jettee maqaa keenya nu balleessite kanaaf adda bakkuu qabdii jedhanii birri yookaan hidhaasii wayyee jennaan birrii naa wayyee jennaan birrii 5 adabamii galee jechuudha. Maallaqicha fudhatanii amma wayitate baate kana moo sii deebisan egaa? Maallaqichi hin kaffalamne turre amma yeroon ba'u wajjinumaan naa dhiisanii jechuudha maallaqa. Shamarran kan biraan hafan jiru achi keessatti yeroo ammas hin baatan Caaltu? Fakkeenyaaf sabboon fayyada mucaa Shaashamannii irraa qabamte beellamaan kan jirtu ishee hambisaniiru.
Halima Abdii yookaan biiftuu kan jedhamtu immoo waraana bilisummaa Oromoo kan turte mucaa waggaa 18 turtiin baay'ee mucaa xinnoo turteetti umurii guutuutti murteessanii amma waan akka waggaa 7 mana sana keessa turteetti amma immoo hundumaa gaafa baay'een isheetiin bahin jenni saalamaan dhiisnee baanii. Dhiironnis baay'eedha amma kana afaan amma isin beektanitti. Dhiironni garuu baay'ee kafeedhaa eegsifatantii 80 hafanii. Himannaa warra jedhaman kana harka caalaansa maal jedha laata akka dhaddacha irratti ol agartanitti? Himannaan amma shororkeessummaa miti. Himannaan durii garuu tokkummaaf birmadummaa biyyaa humnaan tuquu yaaluudha. Haamlee fi onneen caaltuu amma maalirra jira? Caaltuu akka largeedhaatti baate. Haamleen koo akkuma jirutti jira. Hidhaa faggeetti gadi nuun qabu. Ammallee haamilee dheeroo. Ani keenya miti haamilee nama du'eeyyuu waan sadarkaa nama kakaasurra jedheera. Kanaaf. Shaambuu fi hara tofaatti baay'ee simatan jedhani uummanni bahee itti gammaddee? Baay'een gammade. Baay'ee akkasittiin hin eegneen ture. Baay'een gammade. Daan amma kanaatti waggaa amma kana eeganii har'a guyyaa tokkotti akka irraa fakkeetti turan. Yoggaa dura baate sana namni gadi bahee sin dubbisne ture amma garuu namni bahee si simate. Yeroon dura bahe akkuma namaatti akkuma irraatamutti dhufanii baga baatee jedhanii mana kootti nagaafachaa turan. Amma immoo akka magaalaa akka aanaatti ba'anii nutti himatanii namni mana keessatti waan keessa fakkaatu magaalaa. Isa dura immoo asii eegaluu waan barbaanneef kan kennee akkuma uummataa malee magaalota biraatti waan akkasii nu mudatan yaadamu. Amma kan isin hiiksise mootummaadha moo uummataaf qeerroodha jettanii hubattu isin horii dhaabatan? Kun immoo ulurratti kamiin mootummaa mataan qabeeta jenereeshiniin amma jenereeshinii mootummaa sirreeffachiise dhiifama gaafachiise. Hundillee kaayyoo isaanii kaayyeeffatan karaa sambisee kan baase qeerroodha. Kun beekamaadha namni tokko beeka. Qeerroo keenya bilisummaan galantaanii bilisummaa ta'u. Tole caaltuu taakkalaa dhaggeeffattoota keenya waggaa hedduu hidhamtee si'a lammaffaa amma bilisa ka baateedha maneedhaa dhiphoo keessa. Fayyaa ta'e caaltuu baga nagaan baate ammas irra deebi'e. Amma immoo miseensa qeerroo naannoo sana simannaa hidhamtoota 15 godhame sana achirratti kan argame tokko dubbisan jira. Inni immoo waan jedhu kana fakkaata. Haala isaa waggaa ibsu. Simanne bifa bareedaa ta'eetiin uummanni yaa'ee konkolaataa baajaajii waan hunduu bakka bifa bareedaa ta'eetiin dursa nagaatiin gaggeeffamee xumurame. Makiinonni achi sadiiru gara godaanaa darbaniiru gara kiiloomeetira 3-4 akkas deemanii fuudhanii uummanni immoo magaala keessa hal 3-2 naanna'ee baddaa gara bulchiinsa magaalaatti darbee deebi'ee saboota isaa deemitti gaggeeffame eenyu fa'i kan hidhaadhaa ba'anii amma simattan kun shaambutti? Nama sagatti kan dhufee shaamburaan nama sadiidha. Jaarteen illee jiru. Maqaan isaanii Caaltuu Taakkalaa Abdiituu as Dachaasaa Wiirtuu Waaqoyyaa Dhugumaan shaamburaa nama sadiidha kan simatan. Isaatti warri kaan aanaa irratti jaarteen jiru. Maaliif simachuun barbaachise hoo? Simachuun egaa simatamuu qabu ka lafa dukkana kana keessatti sababummaa mirga keenya waa'ee keenya gaafatamanii cunqurfamanii waa tokko waan dalagan sababa hin qabneef iddoo kanatti dararamuun hin qabanii kan jedhu uummanni falmaa ture. Falmi isaas immoo kunoo deebii muraasa sababa deebiteef simachaa turre. Simannaadhaaf nama baay'eetu bahe shaambutti. Uummanni baay'eetu bahe. Maqaa isaanii uummata keenya baay'eetu achitti hafee jechaa turanii isaanillee. Kanaafuu isaaniinis waliin taanee baafachuu qabna jedhuu wanta dabarfataniiru. Bulchiinsa keessaa dhaabbatni dimokiraasummaa uummata Oromoo keessaa kan bahee simatee jira har'a? Kantiibaan magaalaa jira. Asaallee haasaa gaandeessaas godhee jira. Poolisii Oromiyaallee ramadanii jiru. Poolisii Oromiyaas qeerroo waliin ta'uudhaan nagaa eegsisuu irratti bobba'eedha. Muddama yeroo mootummaan baasee hojiirra oolchuu jedha. Waa'een sun akkamitti ilaaltu qeerroonni shaambuu? Yookaan hojiirra ooluu danda'a? Hojii keessanis muufachiisa? Kan qabsoo taasiftan. Sumarratti illee qabsoo jechaa irraa qeerroon labsiin kunillee nurraa ta'u yaada jedhu qabna. Buufachiisuu danda'a qabsoo keenya. Qabsoon keenya garuu gufatu ammas taanaan qabsoofnee sanallee ofirraa taasuuf yaaliin goona. Saanti inni qabu qeerroo qarreen guddaa xiqqaan gandummaatiin naannummaatiin akka waliin tokko ta'ee uummata isaa qabataa
bira dhaabbatee ammallee hidhamtoota akka malee dararamaa jiran dukkana kana keessatti hafan waliin taanee habaasni dhaamsa kooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyarraa kanumaan xumurreerraa waan hojjetaniif horaa bulaa battaadhu kanaan nagaatti kan isiniin jedhan dasuu dulaaf torbe dhimma biraa qabanii walitti deebina. Ka'eennaaf sageeraraa dhaamsii dhamaatiin qabu lafee meeluuf tokkummaa dhidhiibanii fincabu. Gorsii korooran fiquu yoo qoomatti qabatte gummiin hin deebitu dubbisu miliqte. Isa kunnoonni jennu kunoo jechuu jalqabne nama malee jettu maaliif harka nan qabne. Haaduun ati qarsiiste karaa lamaanuu muraa tolchadha jedhee eegoo waan ofittuu mora. Akkasumas taajjabee kan giimii keessa jirtu otoo ibiduu qabu walii galuuf waammattu. Warra walee teeffatu karra fubanuu ulaa gaaduu mooraan hin guuttu otoo jubannee dura. Addeessaan biiftuu jedhaanuun jecha turte jarri biiftuun hin baatu seetaa waan baay'ee midabarri. Fayyataan malan dhabu mariif baroo maranna dhugaati koo arganne gamtaa malkaa godhanna. Himimmaan xuruurfattee boobuu ture boonni kee kanarra boottu ayyoo jabaatte giboonni kee. Ergan deemuun qajeelee karaatti nyaattu waada hin addeessamu mul'atte ena dubbachuu barbaada. Injifannoo dhuunfachuu maa odeessisaa jara galma milkeef gammachuu qeerroo turee qadara. Jabaa giddii jaalatu jabaa kee jabeeffadhu galma adeemsa keeti caffeessumaa godhadhu. Bira